warra baranaa bara hedduu ramadaan kariim isiniin jennee jira. Ramadaan baarak bagatteen isin gee. Warra amatuu kanumatti soomana rabbi isin haa godhu. Balaa barana deddeemtanaas rabbi nurraa kaasu. Dhukkuba deddeemu kanaas rabbi falatti haa fidu jenna. Galatoomaadha. Abdii app subscribe godhu hin irraanfatinaa isiniin jenna. Har'a akkaataa moobaayilii zeen sawaa hundasaa amma bilaashatti intarneeta itti fayyadamtaniin isin garsiisa. Appilikeeshinuma tokkooni sirrittiin hordofaan isiniin jaa. Amma fakkeenyaaf ani waayifaayiin hin cufa daatumaan bana. Simii zeeni keessa jira. Pileestoor dhuftanii amma duras barseetiin jira appii kana. Pileestoor dhuftaniiti daataa baneetiin isin garsiisa. SSH tunnel jettanii SSH tunnel PH free tana warri amma dura buufattanii qabdanis update gootanii haaromsitanii akkanatti open jechuu qaba. Bakki tun update yoo jette update gootaniiti haaromsitanii jechuu warri duraan qabus. Warri duraan hin qabne ni buufattanii anama waan bu'ee jiruuf update godhee jiruuf irra deebi'eetiin isin garsiisa. Akkanatti ni bantanii daataan hin cufa amma daataa malee waayifaayiin hin cufa. Akkanatti dhugaa bantan warri moobaayilii qabdan moobaayiliidha amma fakkeenyaaf wanni isin himu jiru. Bakka tana as tuyxaniiti bakka tana tuyxaniiti Ameerikaa gootan. Bakka tana tuyxaniiti Ameerikaa gootan bakka duraa tanarratti Ameerikaa gootanii kun lakkoofsi kuma jirutti ta'a hundaafuu shari'aa hundaafuu kunis akkanumatti ta'a. Asirratti shari'aa hundaaf bakka tana tuyxaniiti USA 2 gootan USA 2 tanarra keessan fakkeenyaaf moggaa kanatti tuyxan hedduutu jira isin sanirraa tanarra gootanii jechuudha. USA 2 hajuu kanarraa keessan USA 2 hajuu kanarra uga keessan warri moobaayilii qabdan kajalaa kana akhiraa kana garteeme isa akhiraa kana akka itti irra dhoytaniituma akhira jalaa kana jirti moobaayilii firii gootan warra moobaayilii tuqun moobaayilii firii gootan moobaayilii firii amma akkanatti fakkeenyaaf moobaayilii irra jira konnektoon itti godhe daayirektuma dalaga jechuudha. Wanni hundinuu ni dalagaa kunoo akka isin gartan kana konnektii jee jira. Inni kun ammoo moobaayiliidha fakkeenyaaf inni kun moobaayiliidha. Waa hunda yuutaabii yoo seentanii si dalagaa feesbuuka ni dalagaa hunda ni dalagaa. Amma fakkeenyaaf feesbuuka seeneeti isin garsiisa. Kunoo akka isin gartan kana kunoo hunda akkanatti dalagaa. Inni kun moobaayiliidha. Moobaayilii bilaashaati. Amma deebi'ee wantaan isin garsiisa zeeniin isin garsiisa zeen bilaashatti akka itti fayyadamtaniin isin garsiisa. Akkanumatti na hordofaan isinin jaa. Amma sitiingii seeneetiin zeen irra deebisee isin garsiisa. Fakkeenyaaf amma tana kansaliin godha disconnecting godha amma dalagu jettiif moobaayiliidha. Deebi'eetiin amma wannaan zeeniin isin garsiisa asiniin seenaa zeen irra deebisuuf beeki. Bakka duulsim jedhu tanan tuqa isin tuquu isin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf ta gubbaatuun zeen shari'aa tokkoffaarra jirtu ta lammaffaa moobaayiliidha. Amma shari'aa lammaffaa irratti isin garsiise reefu shari'aa lammaffaa irratti isin garsiise amma zeen irratti isin garsiisuu deema. Amma fakkeenyaaf ani zeen irratti hin deebisa akkana godheetiin amma intarneeta zeen irratti hin deebisuu deema duraan moobaayilii irra jira jechuudha. Obsa akkanumatti amma zeen irra deebise jechuudha. Shari'aa lamaa keessa jira zeen irra deebise shari'aa tokkoffaa irra deebise jechuudha. Amma deemeetiin khazeenis akka itti konnekti tabilaasha maallaqa malee akka itti konnekti itti gootanii asumarraa laaltan akkuma tokko waa xiqqoo qofa ol dhaba. Amma fakkeenyaaf jarri kun hundi akkuma tokko kunis akkanuma gootan takkitti jalaa tana qofa jijjiirtan jechuudha. Gazeen taate ta jalaa tana qofa jijjiirtan zeen irratti shari'aa zeen irratti as tuyxaniiti KSA 4G gootan yoo STC amma fakkeenyaaf KSA 4G gootanii KSA 4G tana gootanis rakkoon qabu takkumarra gootan takkarra gootanii
connect gootan hanganum wanni biraata kan jirtu amma zeen irra jira daataa malee wifi cufamee jira laaluu dandeessanii fakkeenyaaf amma connect goon godhe خلاص sunis eegalee jechuudha tun amma zeen simii zeen imma tun akka isin gartan kana dalagu jirti connected jee jira jechuudha connected eega jee kanaas amma facebook yoon dhageessu youtube yoon dhageessu hunda uuma hunda akka ajaa'ibaati dalagaa sirii waan ta'eef hoggaa dura seenu kana xiqqoo ni mara eega takka seene akka ajaa'ibaati dalagaa jechuudha fakkeenyaaf amma feesbuukatti isin garsiisa kunoo akkanatti dalagaa jechuudha feesbuuka imoo hunda ni dalagaa ta warra sawaattiin dabra warra sawaattiin isin dabarsa fakkeenyaaf amma sawaa eegatti haatan booda amma sawaa waan keessa hin qabnee fi shari'aa jawaalli kan shari'aa lama qofa waan fuudhuu fi warra sawaatiin deebi'ee isin garsiisa sirriitti na hordofaa kana kansiliin irraa godha tan amma ta zeen tana kansiliin irraa godha ta warra sawaati ta warra sawaatii fi warra zeen waa takka garaagarummaan qabu akkanuma haaluma kana qofa gootanii akkanumatti kunis kanuma taa zeenii fi sawaan inuma takkatti dalagan kanaas USA 2 gootanii kunis 4G1 4G2 gootanis KSA free yoo gootanis rakkoon qabu amma fakkeenyaaf sawaa free yoo gootanis rakkoon qabu amma sawaa irratti KSA 4G2 gootanis 4G1 gootanis rakkoon qabu as gad dhuftanii STC free yoo gootanis rakkoota kan qabu kunoo STC free warri sawaa irra kaayatan STC free yoo KSA 4G irra kaayatanii jechuudha akkas godhuudhaan shari'aa sadeenuutti itti fayyadamuu ni dandeessanii isiniin jaa hanga barnoota dhufuuf walitti dachaanutti nagayaan naa tura abdii app subscribe like share godhuu hin dagatina galatoomaa nagayaan naa tura